Gaafa dura wayimmanii eegalleerraa kaasuu fi uummanni keenya saawudii biyyoota arabaa jiru gargaarsa addaa ni godha. Haalaan isaa guddachuu miti. Haala rakkisaan san keessatti nu gargaaranii yeroo hunda gargaarsi isaan nu kennan kan irra nama dhoorgu, kan nama xiiqachiisu, kan hedduu gara tokkoon hamilee namatti kaasu, gara biraatiin immoo dhugaa isaanii tana, xaarii isaanii tana, fuuraa isaanii tana bakkaan ga'uu dhabuun kan irra nama kutu ture durisi. Ammas sanuma yeroo ammaa kana koo beektan sababa wal dhibbee biyya kanaatii fi biyya saniitiin lammiileen keenya hojiif jecha asii rakkatanii rakkoo jala dheefaa biisan dhaqanii achitti immoo rakkoo hamaa keessa jiranii sanis furuudhaaf bifa adda addaatiin yaalii godhaa jirra. Haaluma san keessatti haala hammaataa san keessatti illee keessattuu shamarran haala biyya san keessatti baay'ee rakkisaa ta'een jiraachaa saba isaaniitiif uummata isaaniitiif kabaja Oromummaa fi Oromoof qabaniif kabaja dhugeeffannoo hoggana isaaniitiif qabaniif wanni isaan godhan baay'ee namatti ulfaata. Fuudhuunis dhiisuun namatti ulfaata. Fuudhuuf isaanirraa fuudhuun namatti ulfaata. Dhiisuuf immoo xaarii isaanii kana beekamtii kennuu dhabuun nama rakkisa. Kanaaf ulfaadhaa. Rabbiin uummata keenyas isinis rakkoo kana keessa baasee nagaa wal nu agarsiisu nullee haga dandeenyu sagal buunu keessa jirtutti isin hin dagannu, saba keenya hin dagannu, saba keenya hin gannu. Ija baannaa galatoo waan jedhan. Obboleewwan keenya bakka san jirani isaan biyya ormaa jiru rakkoo hedduu keessattuu jiranii nu yaadatanii amaanis hamileedhaanis maallaqaanis waan hundumaanis nu bira dhaabbatanii waan qaban irraa biyya ormaa keessatti rakkoo guddaa keessa ta'anii nu yaadachuu isaaniif baay'ee isaan galateeffannaa. Ammallee Rabbi nagaadhaan biyya isaaniitti haa galchu waan isaan hojjetan immoo Rabbi haa barakachiisu biyya isaaniitti isaan haa deebisu ayyeeqa kanuma jennaa galatoomaa isiniin jennaa isiniinis isaaniinis galanni haa galu. Dhageettanii gaa ulfaadha ilmaan teennaa bara dheeraa wajjin rakkattanii guutuma uummata wajjin rakkataa turtanii ijoolleen biyya arabaa ofii keessaniitu rakkoo keessa jirtanii tola keessa hin jirtan akka isin jirtan hin beekaa isin keessa jiraadhee ture. Bakki sanitti hidhamtanillee bakki ijoolleen keenya itti hidhamtettillee hidhamee hidhaa keessa ture quba qabaa rakkoo keessanii dhiphina keessan quba qabnaa fayyaa nuutaa ulfaadhaa galatoomaa akka nu argitanii kabajanii ergaa kun maanguddoota keenya nu ergitan kan Rabbi isin haa ulfeessu rakkoo teessanillee Rabbi isin irraa furu Rabbiin argitee bal'innaadhaan nagaadhaan argitee bilisummaadhaan biyya keenya walitti qabee waliin nu jiraatu kormillee argitee mormuu sagantaa ajaa'iba qabna. Sangaarra isaan isin affeeran kana qarree biyya ambaa jiranitu isaaniif jecha kaleessallee wayita isaan hidhaa keessa jiran du'aayilleen yaadalleen harkalleen haga danda'an waliin turan hardhallee biyya jiraanneetiin gammachuu isaanii dhaqnee isaanirraa qoodamuu baannullee akka waan jirutti walirraa haa fudhannu jedhaniitiniin waan qaban walitti hir'isanii as erganii isaan immoo sangaa kana eega fudhatanii booda biyya arabaa keessa jira waliin banii shamarran jechuudha as erganii eega fudhatanii booda lakkinnuu amma isaan nuu kennan kana